Hoo nagaa ooltanii akkam ooltan eessa oolleseetu har'a magaala Gimbii dhaabbata urjii piroomooshinii waliin ta'uudhaan gara magaala Gimbii dhufne waltajjii guddaa bakka aangawoonni uummanni naannichaa argamutti qe'ee warra miiliyoona 60 baasutti waltajjii guddaa tokkorra dhaabbata bunaa laaboraatoorii fi kenniinsa sartifikeetii beekamtii kennaa oollee kotta sagantaa keenya tokkoon gadhumaatti isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na waliin tura. Jalqabatti karaa bulchaa godinichaa fi karaa itti gaafatamaa daldalaa rivaayiniin ni murame itti aansuudhaan kutaawwan achi keessa jiran tokko tokko daawwanne itti aansuudhaan gara istaadiyeemii magaalichaa deemne bakka abbootiin artistoonni akkasuma immoo abbootiin qabeenyaa aangawoonni uummatichi argamutti eebbaan saaqame akkasuma immoo haasaawwan karaa ogeessitoota garaagaraa haasaan ni taasifame itti fufuudhaan karaa weellistoota keenya weelluuwwan garaagaraa akkasuma immoo waloo jabaa karaa waloo yoomiyyuu walaloo dabalataan bashannana garaagaraa irra turre dhumarratti waraqaa beekamtii yookiin sartifikeetii kennamaa ture namoota bakka garaagaraa irraa dhufanii fi waraqaan galataallee akkasuma kennamaafii ture dhumarratti eebba waltajjii keenya cufannee laaqana keenya nyaannee gara mana keenyaatti deebine. Egaa sagantaan keenya magaalaa Gimbiitti kana fakkaata ture. Hamma dhumaatti waan ilaaltaniif galatoomaa. Buna Wallaggaa gabaa addunyaaf urjii event and promotion galatoomaa.